يا أخي يساعدكم إن شاء الله والله يبين. ما كسيتي عاوزاها مين مي عاوزة شيء جابر بتقول ساقم بتقول في وقت إيران قالتها قد أيوة بتقول عاوزة ما تدور يعني كنت ما نيني لكن على أستراليا دي برضه بري لو كنت اللي بدي يسوي هاتي ما أعرف بس أنا في قتها no kursi rata hoती ramon زبورة أنا عرفت no kursi bandra زبورة أنا عرفت بس मैं गदा सेन गदा invite seenuu hin barbaanneessa seenuu barbaanne takkee wayii godhu jira biisiidha fugan no video rayo nelle audio ni sen dhiisi lubbutti hin dhibannu wal beekurra hojjette oromooni dhaabbadhu dhadhage biis jiraachuu danda'a invite godhee hin jira odaayyoo biizii ta'e malee hin jirtu gada لا خبجمو في جتمو بوجاتم ani biizii yoo taate dhimma sabaarratti ati haala qaawaan taate jecha kabajaa fi jaalalaan akka seentu si gaafadheetu jira. ni seenaa boodaa lubbutti hin dhiibatan hanga uummata kanaatti ibsinu. Isaa makiinaa ofu jiru waa'ee dhimma Oromoo irratti bar nama makiinaa taa'ee nama dubbisuudha. Wallaahi lubbuu dhiibattee bismillaahi lubbuu dhiibattee argisiiftee kam. Dhiisoo osoo siin jiru. Kun walaa siin jeemidha. Hawaan hin deemuuf bar. Dhumaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qabsoo Oromoodha. Baga lubbuun gartee jiraattee as geesse haga danda'amutti namni an Oromoodha jiru afaan kanaan haasa'u akka cinaa dhaabbatan barbaadna waan barbaachisu tartiibaan akkuma dhalootaatti anis qooda kiyya bahuudhaaf dirqamaan irra jira. Waan gaarii dhiyeessitee baga beektaa ilmaatu haadha bira jiraata baga jiraattee aboodha qabadhaa jettee nu barsiisuu feetiif hedduu fayyaa ta'e. Ammoo akkuma Oromootti Oromoonni kun irra guddaan isaanii eega namni beektaa karaarraa galee boo'ichaaf oriyanii osoo lubbuun jirtu osoo horuun hin keessa jirtu areeratti qabuutu caalawaa hunda caalatti. Kanaaf jireenyuma fi fuulduraatiif abdii gartee namummaa qabaachuudhaaf kabajamtuu teenya ulfaattuu haadha qabsoo afaan Oromoo keessaa hoo dubartii keessaa hangafa warra gartee qabsoo tanaaf lallabirraa tokko isii cinaa haa dhaabbannu hin jaa namni keenya if qabuu irra jira nama gartee silaa sadarkaa isii kanatti mul'atan qabnee hedduu cinaa dhaabbannee Oromootti gaheen dhaloota Oromoo kun waa hedduu keessatti bu'ii keessatti miidhaa bara gartee silaa wayyaanee sanirraa hafuu dadhabdee sadarkaa kana geesse haga danda'amutti namni ana ittiin an Oromoo ittiin jiru obboleettii kabajamtuu tana cinaa haa dhaabbannuun isin jaa hedduu shaarmaarke galatoomii intala teenyaa wajjin ulfaadhuu waan danda'amu garuma keessaniin qajeelchinaa. Mana kana keessa namni waa xiqqaa nama 200 fi namni 200 nama laafaa miti humna laaftuu miti nama 10 waa jijjiiruu danda'a. Kanaaf waan dandeenyuun haa cinaa dhaabbannuun isin jaa obboleeyyan ulfaadhaa galatoomaa hagasuma jechuu barbaade bakka hojii jira saniifiin dafee waliin beeyniiti dhiifama ulfaadha. Kanumaan sirraa barbaade atiillee aangoo ati qabduun beeka. Awustiraaliyaa guututti ati harkaa qaba. Biyyattillee bakka qabdu siin beeka. Kanaaf ani jechuma kanaan jechuun qofaa fi kanaaf galatoomii kanumaan sirraa eeguutu jira.
السلام عليكم سجلك يندقام amma dubbattane waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. mee keessumaa ta'e dura keessumaa ta'e kana haga keessanu maliikaa ta'e gadaa kana haga keessanu takka deebina. اوكي يشير ما كده كون قبو Kanaafuu kabajamoo fi jaallatamoo obbo Jaatam maqaa kee kan dhugaa obbo Jaatam mul'ata. Itti gaafatamaa Awustiraaliyaatii fi biyyattiidhaati Oromiyaa. Hin dongore na sirreessi. Hin dogongore. Hangama kiyyaan hin dogongore garuu. Hayduuba alaqaa maaliif dhuse? Dalaga jira sinishitti hin jiru sharmaatti. Har'a mataa jabaata akkam dhugaa rabbi har'atta. Ani waan na jabeessee jira. Silaa kophee isaa yookaan teekistiin maal kaaba? Rizoorgii kan kee bakka idaan jirtu kamisa? Rizoorgii hin dalagu? Bakka idaan jirtu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakkuma idaatiin jira. Gajaa Oromoo. Ayyal deebe. Maal jette Sharmarke? Kabajamoo waan itti gaafatamaa Awustiraaliyaatii fi Oromiyaa ta'uu kee gaariittiin beekaa. Odumaa rakkoon qabu akka dhalootaatti namuu gaafatama mataa isaarra jira. Gaafatama silaa akka dhalootaatti namuu mataa keenyaan qabnu jira. Wanti guddaan har'a ati bakka san dhaabbattee obboleettii keenya kabajamtuu bira dhaabbattee nutti argisiisuun santu hedduu ulfaadhu sin jechuu barbaade. Ganama yeroo bari'ee ani gama kiyyaa waan barbaachisu garuma Sharmarkeetti ergeeti daftee akka areeraan naaf dhaqqabdu barbaada. Kiyyaas tan takkitti intala baadiyyaatis gama keetiin sii dabarsa. Ana boonsit abar wallaahi wa billahi. Ana boonsit ana raas mataa kiyya gubbaati. Mataa kiyya gubbaati. Dhaloota Oromoo ilmi namaa kun walii darmattuu namarra jira. Ani beektaa osoo namni lubbuun jiruutti dhaqqabachuudhaaf jibbaa tokkodha malee eega namni nama taaziyaa boonsuu miti. Saniif mana kana keessa namni buutuudhaa jira haga dandeessanitti namuu waan dandeessan Sharmarkeenis nama jiru intalli teenya kabajamtuunis nama jiru garuma kanaan waan dandeenyu haa dirmannu isiniin jaati ulfaadhaa galatumaa namuu cal jettanii hin taa'ina waan dandeessaniin bira dhaabbaadha obboleettii teenya kabajamtuu halloo daawwee mee namni beektaa ijji rahmata qabdu haa harkaniiti gamana baasi intala teenya. Noo baaseeti. Sharmarkeetumaan tare isii bira jira isii bira bulaa jira haga danda'amutti namni keenya mee ayyee achi deebisi Sharmarkeeti gamana ba'i namuu waan dandeessan abbaa dhibba danda'ee namuu waan danda'ee dirmadhaatii gara Sharmarkeetiin akka obboleettiin deeyyatuun dhaqqabattanii gartee areeraan bira dhaabbattanii jechuu barbaade ulfaadhaa namni kun kanuma jiruutu iyyee walii dabarsa. Haga dandeenyutti cinaa haa dhaabbannu ulfaadhaa. Mee namoonni yaada qabdanillee yaada keessanillee ol bahaa dubbadhaa wal duraa duubaan maaliif guyyaa nama gartee Jaatam yeroo takkamee obboleettii sii wajjin wal quunnamsiisa dhaamsa dhaggeeffadha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkami nagaa fayyuma qabdani? Nagaa jira galata. Wallahi galatooma ulfaadhaati. Obboleettii halloo daawwete anisi. Waan itti jirtan cufaaf nama gammachiisti wanni isin godhu jirtan cuftin ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti. Alaa jennaan gaafunoo Sharmarkeenis amma kun akkana dhufeeti wallahi waan hedduu dalagu jira. Namni akkuma ati jette sanitti waan qoma lubbuun jiru areeraas walii qabatee waliis ol qabee waliis gaqqabata. Halloon tun akkuma beektanitti gaana uummata Oromootiif waan guddaa keessee fi lafa dabartee gaama kunoo darajaa tanarra jirti. Kunoo amma baatii afur amma egaa algaa qabattee ciisu jirtu amma hanga baatii lameen kanaa xiqqootti